Ashamaa kun ardii miidaanii Toorkii hangafoota oduu dursuudhaan isin biraan geenya. Hokkara naannoo Gambeellaatti mudatee wal qabatee aanga'oonni 14 namni dhuunfaa tokko to'annoo poolisii jala oolan. ABO'n qorannoo mootummaan ajjeechaa Battee Urgeessaa irratti geggeessuu ragaa waliin dhahuu oduu sobaa fi duula hololaatiin burjaaja'eera jedhan. Erga Iraan misaa'ila itti roobsitee booda waan Israa'el gochuuf deemtu addunyaan eegaa jira. Filannoowwan Israa'el qabdu maal akka ta'u immoo kan daawwatamuuf taa'u addunyaan eegaa jira. Atileetiin Itiyoophiyaa tokkoo fi atileetonni Keeniyaa 2 atileetii Chaayinaa dorgommii maaraatoonii walakkaa Beejingii akka mo'atu ta'ee jedhanii gadhiisaniif jedhamuun qorannoon irratti geggeeffamu eegale. Bakkeewwan naannoo Amaaraa fi Tigraay itti wal dhaban keessaa tokko kan ta'e aanaa Raayyaa Almaaxaatti humnoonni TPLF haleellaa bananiin sanbata duraa eegalee walitti dhukaasuun akka ture aanga'oonnii fi jiraattonni dubbatan. Keessatti mudatee ture keessa harka qabu jedhaman 14 namni dhuunfaa tokko to'atamu poolisiin naannichaa beeksisan. Aanga'oonni godina 2 fi aanaalee lamaanii 5 hokkara 26 guyyaa 26/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa aanaa Joor keessatti mudatee kan lubbuu namaa balleessee fi qabeenya barbadeessee keessa harka qabaachuun shakkamaan to'atamuu odeeffannoo sabquunnamtii naannichaa baase ni mul'isa. Kana malees aanga'oonni aanaa addaa Itaangii keessatti shakkamtoonni seeraan barbaadaman seeratti akka hin dhiyaanne gochuun shakkamaan 7 to'atamaniiru. Adda Bilisummaa Oromoon qorannoo mootummaan ajjeechaa Battee Urgeessaa irratti geggeessu ragaa waliin dhahuu oduu sobaa fi duula hololaatiin burjaaja'eera jedhan. Adda Bilisummaa Oromoo amanamummaa qorannoo ajjeechaa qondaala Battee Urgeessaa kan godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqiitti torbaan dabre keessa raawwatame irratti shakkii kan qabu ta'uu ibseera. ABO'n ibsa eebla 14/2024 baaseen akka jedhetti qorannoon mootummaan nan geggeessa jedhu jalqabumarraa amanamummaa akka hin qabne taateewwan rakkoo walabummaa dhabuu ragaa balleessuu holola sobaa tamsaasuu fi odeeffannoon dogongoraa hedduu deemaa jiran agarsiiftuudha jedheera. ABO'n odeeffannoo amanamaa nan qaba jechuun Batteen hoteela keessa ture keessaa humnoota mootummaatiin fudhatamuu fi yoosuma garmalee rukutamuu eereera. Zoonii Kibba Bahaa Oromiyaa duula gatiin dhiigaan deebisuu fi bultii eebla 15 guyyaa gootota Oromoo sochoon tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun eebla 14 Oromiiwwan Kibba Bahaa biqiltuun jaal kutataa Tsiburaan Jaalladhii Gammadaan diina maqaa waraana shanee balleessinaa sakattaa jedhuun bobbaatee uummata nagaa hidhaa fi reebicha garmalee irratti geggeessaa deemtu irratti ganama sa'aa 5 irraa eegaleen hanga halkan dukkanaatti olii fi gadi gooluudhaan baqachiisee bakka irraa dhuftetti deebisee jira. Waraanni loltuun tarkaanfii kanas kan fudhate godina Bahaa Shaggar aanaa Adaamii Tulluu iddoo addaa Jiddoo Kombolchaa magaalaa Ho'ituu irraa maqaa sakattaa waraana shanee jedhuun ganamaan bobbaate irraa fi
Gaachanni sabaa Oromoo Cibraan Jaalladhii Gammadaa dursee odeessa argachuun iddoo addaa gaara Aaltootti tarkaanfii haxxeen irratti fudhateen 20 ajjeesee 8 madoon adabuun gargar facaasee sagantaa ishee fashaleessee jira oduun achiin qaqqabe. Haaluma kanaan lola ganama taasifameen miidhaa irra ga'een sababeeffachuun waraanni mootummaa humnoota aanaa 4 irraa guurachuun kallattii 4 itti marsinee dhabamsiisuu qabna ejjennoo jedhuun 1 aanaa Muunissaa, 2 aanaa Xiyyoo, 3 aanaa Heeban Arsii, 4 aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa irraa humna wal ga'ee marsinee lollee balleessuu qabna jedhee lolaa fi dhufee jajjabeen kibba bahaa Oromiyaa ciccitoonni kaayyoo haqaa Cibraa Jaalladhii Gammadaa tooftaa riphee lolaatiin dhimma ba'uun godina Arsii Bahaa Aanaa Zuwaay dugda ganda Booreetti tarkaanfii haxxeen fudhateera. Tarkaanfii kanaanis 35 ajjeesee 40 ol madoo adabuun karoora humna badii jedhaniin kana fashaleessee karoora mootummichaa fashaleessee jira waan madaa'anii fi du'an keessaa ajajoonni jiraachuu maddeen ifa godhu. Isaan keessaa ajajaa dhibbaa maqaan isaa Yoosef jedhamu erga madaa'ee hospitaala seenee du'uun ifoomee jira. Ajajaan 51 du'aa fi jiruu gidduu jiraachuun barameera jedhan. Erga Iraan misaa'ila itti roobsitee booda waan Israa'el gochuuf deemtu addunyaan eegaa jira. Waraanni Israa'el misaa'ilii fi dirooniin 99% Iraan gara Israa'el dhukaastee galma isaanii osoo hin rukutin fashaleessuu isaa ibseera. Iraan haleellaa raawwattee haleellaa dallaa qoonsilaa biyyattii Sooriyaa argamutti raawwateef lubbuu galaafateef haloo bahuuf yeroo ammaa biyyoonni naannicha jiran kan bulchiinsa Iraan hin jaallanne dabalatee dhimmichi akka tasgabbaa'u waamicha dhiyeessaa jiru. Iraan yeroo dheeraaf anis deeffadheera natti hin dhufinaa kanaan achi haleellaa ofirraa qolachuu hin dandeenye isinitti dhukaasa ejjennoo jedhu qabdi. Haa ta'u malee Israa'el Iraaniif deebii jabaa kennuuf akka jirtu dhaadatteetti. Mootummaan Israa'el ammoo aangaworra jirummoo seenaa biyyattii keessatti mootummaa waa jennaan bira hin deebinedha jedhamuun beekama. Bulchiinsi Benjaamiin Netanyaahuu haleellaa Hamaas raawwatee booda sa'aatii muraasa keessa deebii kenne. Baatiiwwan 6 itti aananiifis kunoo Gaazatti ce'ee lola keessa jira. Kaabineen waraanaa Israa'el haleellaa Iraan raawwatte kana callisee waan darbuu miti. Kanaaf falmataa jiru. Tarii waamicha olloota ishee naannicha jiran dhagahuun obsa akka imaammataatti hordofuu malti. Kunis kallattiin Iraanitti dhukaasuurra michoowwan Iraan kanneen akka Hizbollaa Libaanos jiru yookiin mandheewwan waraana Sooriyaa keessa jiran akkuma kana dura gochaa turte irratti xiyyeeffachuu malti. Israa'el yookiin buufataawwan misaa'ila Iraan irraa dhukaaste irratti xiyyeeffachuu misaa'ila fageenya dheeraa imaluu dhukaasuu malti. Atileetiin Itoophiyaa tokkoo fi atileetonni Keeniyaa 2 atileetii Chaayinaa dorgommii maaraatoonii walakkaa Beejing akka mo'attu ta'ee jedhanii gadhiisaniif jedhamuun qorannoon irratti gaggeeffamu eegale. Qopheessaan dorgommii kanaa waajjirri ispoortii Beejing dhimmicha qorachaa jira jechuun Associated Pressitti himeera.
Atileetiin Itoophiyaa Dajanee Haayiluu Biqilaa, atileetota Keeniyaa Rooberti Kaaterii fi Wiilii Naangaatii, atileetiin Chaayinaa Heejii akka injifatuudhuma jala gahanii ariitii hir'isuun isaanii gocha naamusa ispoortii hin qabnee fi saalfachiisaa jedhamuun daawwattootaan qeeqamaniiru. Atileetonni sadan kun jalqaba eegalee hanga dhumaatti atileetota Chaayinaa duubaa fiigaa turan. Viidiyoo miidiyaa hawaasaa gubbaa qoodameen gara dhumaa dorgommichaatti atileetonni sadan baha Afrikaa ariitii isaanii hir'isuun atileetiin Chaayinaa akka injifatu harkaan yeroo haasa'an mul'atu. Dhumarrattis atileetiin Chaayinaa tapha guutuu Eeshiyaa irratti maraatooniin warqee injifatee fi atileetota kana sekondii tokkoon dursee galeera. Waajjirri ispoortii Chaayinaa qorannoo gochaa jira. Qorannicha yeroo raawwannu bu'aa isaa ifa goona jedheera. Bakkeewwan naannoon Amaaraa fi Tigraay itti wal dhabanitti irra deddeebiin walitti bu'iinsi mudataa jira. Alaamota koomii bakkeewwan naannoon Amaaraa fi Tigraay itti wal dhaban keessaa tokko kan ta'an aanaa Raayyaa Almaaxaatti humnoonni TPLF haleellaa bananiin Sanbata duraa eegalee walitti dhukaasuun akka ture aangawoonnii fi jiraattonni dubbatan. Godina naannawa kibba Tigraay gama isaan rakkoon kan uumame hidhattoonni milishoota Tigraay irratti dhukaasaa waan bananiif jedhameera. Baatii Guraandhalaa eegalee aanota Raayyaa keessaa tokko kan ta'e Raayyaa Almaaxaatti walitti dhukaasuun irra deddeebiin mudataa jira. Irra deebiin walitti dhukaasuun kan hammaate akka lakkoofsa Itoophiyaatti Eebila 5, 2016 guyyaa sa'aatii 5 eegalee ta'uu bulchaan aanichaa obbo Moollaa Dirribaa'uu fi kantiibaan magaalaa Almaaxaa obbo Haayiluu Abarraa BBC'tti himaniiru. Hidhattoonni aangawoonni humnoota TPLF jedhanii waaman dhukaasa kan banan ganda Addis Birhaan yookiin kan duraan Laa Ilaahe Diyuutti akka ta'e ibsaniiru. Walitti dhukaasuun guyyaa Sanbataa ture itti fufee akka jiru har'as wiixataa walitti dhukaasuun akka ture bulchaan aanichaa himaniiru. Naannoo Tigraayitti bulchaan naannawaa kibba Tigraay obbo Haftuu Kiroos Sanbataa fi Dilbata buqqaatonni Raayyaa waliigalteen Pirootooriyaa akka kabajamu lafa dheeraa miilaan imaluun hiriira bahuu dubbataniiru. Hiriira nagaa Mahoonii fi Maayicaaw irraa ka'uun taasifaman bakkeewwan keellaan raayyaa ittisaa hanga argamanitti kan taasifaman akka ta'an ibsan. Obbo Haftuun sagalee keenya osoo dhageessisaa jirru hidhattoonni bakkee taa'oo jedhamutti walitti dhufuun bakkee milishoonni keenya jiran dhufuun haala dhukaasaatti geessu uumame jechuun sababa walitti dhukaasuun eegaleef ibsan. Kana hordofee walitti bu'iinsi uumamuu isaanii kan dubbatan bulchaan naannawaa kibba Tigraay milishoota keenya waliin walitti bu'iinsi uumame milishaa fi poolisiidha, kaayyoo biraa kan hin qabnedha jedhan. Faallaa kanaan dubbatan aangawoonni Raayyaa Almaaxaa dhukaasni kan uumame hidhattoota TPLF Armii 24 jedhamu keessaa kutaaleen waraanaa 3 bakkichatti bobba'anii akka ta'e ibsaniiru. Kantiibaan Almaaxaa obbo Haayiluu gama isaaniin
bakkichatti kan bobba'an kutaalee waraanaa Aksuum, Alganaash fi Yohaannis akka ta'an ibsan. Bulchaan aanichaa obbo Moollaan gama isaaniin kutaa waraanaa 3 qabatee nurratti opereeshinii kan gochaa jiru Aarmii 24dha jedhan. Oduun keenya har'aaf qabanne kanuma waan faana turtaniif galatoomaa.